Ati waaqa ni qabdaa? Maal jechuudha? Gaafiidha. Waaqa ni qabdaa jechuun maal jechuudha? Waaqa waaqessitu ni Konteekistii ittiin na gaafattu ifa naa godhe. Okay. Ani waaqaan waaqessu ni qaba. Ati hoo waaqa waaqessitu ni qabdaa? Nin qabaa. Galatoomi. Waaqni ati waaqessitu isa abbaa qabu waaqessita moo isa ilma qabu waaqessita? Waaqa abbaa qabu. Ati isa abbaa qabu waaqessita moo isa ilma qabu waaqessita? Oh. Gaaffii sana siin deebisa ka dura. Waaqa waaqessitu qabdaa naan jettee nin qabaa. Naa deebiste ka dura. Isa abbaa qabu waaqessita moo isa ilma qabu waaqessita? Waaqni waaqessu moo? Isa abbaa qabu waaqessita moo isa ilma qabu waaqessita? Hamdi otoo cinaa kee taa'ee gateetti kee tuttuqaasii hojii naa seenatti tola ture beektaa. Gateetti tiyya gateetti leencaa tuqaan taatu. Gammaa qabdi. Gateetti leencaa gammaa qabdi bar. Buufii babal'oo takka qabdi beekte akkana laal gammaa baastee. Dhugaatitti ma beektaa nama hajii jedhamu tokkoon beeka ture waggoota 20 kana dura. Nama hajii jedhamu tokko nama jimmaatii isaanii amantaa musliimaa kana tooraan nama dhugaa naa bahaa turan beekta waggoota 20 kana dura. Ni yaadatta yoo ta'e naannoo Wallaggaa hoteelii jedhamu muuziqaa tokko qabu ture beekta. Kiilolee naannoo kiilolee sana naannoo abbaa gadaanfaa turan sana. Mana muuziqaa beektaa achii qabu ture beektaa mana muuziqaa wayii kaaseetta maal ka gurguran. Isaan innatti fakkaata beektaa. Mana muuziqaa hin qabu. Zariin xiyyaa mana muuziqaa hin qabu. Almuhim gateetti xiyya tokkoon silaa bareedaadha. Garuutu makmaaksa Oromoo kanaan noo teenyaa tokkotu jira. Makmaaksa Oromoo kanaan noo teenyaatu waan jedhu beektaa abbaa kiyya tokkootu yeroo baay'ee isarraa hin dhagaa. Gadaameessaa ija leencaan arkin ture mee baadhatee deemaa jee. Silaa gadaameessaan ija leencaa dura dhaabbatee akkanatti intalti gadaameessaa ulfa qabdu dhaabbattee akkanatti leenca fuula dura dhaabatte. Leenci itti jee kanan laallaan gadaameessaan sun hogguusan ulfa san gadhiisaa jee. Hoggus ulfi garaabaa. Tanaaf gadaameessaa ija leencaan arkintu ulfa baadhatee deemaa jaan. Humaateemi ati na bira hin jirreef gateetti xiyya tuttuqxee naa deebisuu barbaade. Mee ammaan tana osuma suuta jennu isa abbaa qabu waaqessita moo isa ilma qabu waaqessita? Siin deebisaa. Na dhaggeeffadhu. Ani bar gaaffii kana yoo xiqqaate waggaa 20 gaafatame beektaa. Waggaa 20 kana. Maal si gaafadhu tiibeessoo? Nagaa mi'ati. Naguma nagaa galata waaqaa dhugaa. Tole. Iyesus Kiristoos ija meeqa qaba? Ija meeqa qaba? Ija meeqa qaba? Okay. Akkamitti si deebisa si fakkaata kana? Lama si deebisa. Deebii lama jechuudha. Akkuma eenyummaa isaa lama si dubbadhu. Kanallee lama si deebisa. Sababni isaa macaafa qulqulluu keessatti torba guutummaa kan mul'isu jira. Ija torba qaba kan jedhullee iddoo iddoo jira. Sajjilu yaa jamaa sajjilu. Maal jettee beesoo naan galle. Iyesus Kiristoos ija meeqa qaba? Waa Yesuus yeroo baay'ee yeroo dubbannu waa eenyummaa lamaa dubbadha miti irraan hin beekta. Waaqummaan lakka inni qabu. Ilbee namummaan lakka inni qabu. Carraan nurraa yoo jiraate eenyummaa 5 kan Iyesus dubbachuu dandeessa. Ragaa qofa qabaannaan. Eenyummaa hedduu dubbachuu danda'a garuu kun kan dubbadhe kun kan amma si dubbadhe kun maalummaa isaati. Maalummaa Rakkoota kan qabu eenyummaa 5 maalummaa 5 nam waan barbaadde 10 dubbadhu carraasiif kenne ani ija meeqa qaba Iyesus qofa si gaafadhe. Thank you. Okay. Nama ta'ee lafarratti yeroo dhalateetiin jedhu ija lama akkuma namaatti noormaalii kan deemaa ture jechuudha. Ragaa naa fidi. Eshi. Ka tokkoffaa jalqaba ka ija torbaa si dubbisaa achiin booddee ka jalamaatti suuraa. No, ka ija torbaatti deebina.
Okay, takkais wal jala fixadhuuti ragaa lachuu wal faana naafidi. Ija hanqana qaba asittis ija hanqana qaba naan jei erga xumurtee ragaa wal faana naafidda. Ija meeqa qaba Yesuus Tibeesoo barsiisaa Tibeesoo. Okay, xumurtee gaafii kan kee. Eeyyen xumureetiin jira ani maayikiin qabadda yoo barbaade ija meeqa qaba Yesuus Kiristoos. Yaa macaafa qulqulluu irratti waan hundumaan nama ta'ee jedha waan hundumaan nama ta'e gaafa jedhu namni ija lama qabaa ija lamaan noormaalii deebaa ture garuu maaf gaafii kan akka gaafatte yoo man beenne illee waan hundumaan nama ta'e jedhutti noormaalii waan hundumaan jedhe jedhamu jecha kana waan hundumaan ka jedhu kana isa si dubbisa waan hundumaan ka jedhu lammaffaa ammoo ija torba qaba kasiin jedhee dubbadhee fi guutummaa mul'isa torba macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Okay. Yesuus tu ija torba qaba. Si dubbisa ishi. No eenaan jee takkaa lakkiinaan jee Yesuus tu ija torba qaba. Torba guutummaatti fakkeeffama torba normally is not a literal number. Yesuus ija torba qaba niin katabaddaaf hin jee dhaabadhu hobda. Sanii hiikaa isaa sii kenna hundumayyuu. Dhaabadhu niin katabaddaa dhaabadhu. Niin katabaddaa hold obsi. Tokkoffaa. Namoonni biraa. Koi amdi dhiifamu. Keessattuu namoonni biraa koomenti akka warraatti barreessanii warroonni barsiisota ofiin jetti barsiisota ofii ta'an amdii fa'a jammara maqaan keellee sirrii miti ayyannu Ahmed barsiisaa walaa maqaa keessa sirriin barreessine garuu koomentii gala barreessaa tullaa ati barsiisa waan taateef ati yadhisi dhageeffadhu walumaan mareenna waan ta'eef. Okay, okay, amma tokkoffaarratti. Barsiisaati beesoo maali beektaa barsiisaati beesoo dhiifamallee naa godhi dubbii tanaatu dubbii jabduudha namni nuti irraa haasa'u jirru Iyesuus Kiristoos malee durriyyee irraa haasawaan jirru. Yaa Iyesuus irraa haasa'u jirra durriyyee irraa haasawaan jiru. Gaafii kan akkuma xumurreen deebi'an illee gaafii si gaafadhaa achuma mari'annaatti fufna. Rakkoon qabuun gaafii nati gaafachuu barbaadu gaafii Laylatul Israa wal Mi'raajii gaafachuu barbaada. Gaafii ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam samii ol bahuudhaa gaafatta. No. Isaan gaafadhu rakkina qabu isaa miti kan gaafadhu rakkina. Rakkoon qabu it's okay. Hayyee. Yesuus Kiristoos. Ani adaraa si gaafadhu amdi. Be serious waan na gaafatte waan faayidaa qabuu fi qoosaaf kan hin taane na gaafadhuuti achiin booddee si deebisaa walii wanna jennee achiin booddee si biraa bu'aa rakkina hin qabu. Amma qoosaa akkasitti onnan jedhin haga na gaafatte waan na gaafatteef na gaafadhuuti achiin booda si yonna jedha. Ani waa dubbadhee barsiisaa. No lakki jechuun hin barreessamu jettee gaafate kaameraa illee waan jettee jechuu jedhee waan hundaafuu. Wallaahi barreessuutti hin jira. Si agarsiisu viidiyoo. Rakkina qabu go ahead. It's okay. No, si agarsiisa. Go ahead. Obsi. Rakkina qabu itti fufi garichoo hiyya. No, ati na namantu. Ana namana. Inna namana maaf hin namanu. La waraqaa ni harkitaa mi qalamaa fi waraqaa. Ni amana siin jedhee baritti naa fufi. Iyesuus ija sigala. Okay, no. Abado. Ija. Qalamni kina daba ustaas. Qalama malisina. Lama ayye. Lama. Qaba. Ayye. Ammas. Okay. Ija. Torba qaba. Okay, agarsi faga barreessituu fi mul'ata boqonnaa shan lakkoofsa. Ayyee katabadheetiin jira. Hundoo laallee argitaami akkaan qoosaan ta'in. Yaa akkas mul'ata boqonnaa shan lakkoofsa jaarratti teessicha duraa fi uumama lubbuu qaban arfanii fi mul'atoota gidduu hoolaa waan qalamee fakkaatee dhaabbatu tokko na argee. Hoolichi gaanfa torbaa fi ija torba qaba ture. Isaan torban kunis hafuurota waaqayyoo hojjechuudhaaf gara guutummaa biyya lafaatti ergamanidha jedha. Ila waan bakka bu'u qaba jechuudha. Waan bakka bu'u qaba. Gaanfa akka jedhu macaafa qulqulluu keessatti bineensa gaafa qabu jedhee macaafa qulqulluu keessatti akka dubbatu gaanfa aangoo mul'isa. Kanneen hiikaa isaa namni himee yoo jettan takka waa hundaa isinitti hima.
yoo hiikaa barbaadan jechuudha. Maal representation bifa kennati waan dubbatameef jechuudha. Argitee? Kanaaf torba qaba ka jedheetiin jedhe isa kanadha jechuudha. Sana akka yaadaatiin naa qabadhu torba ka jedhamu macaafa qulqulluu keessatti tariitii lakkoofsi torba quraana keessa maal akka bakka bu'u kanatillee hin beekta jedhee yaada. San booda naaf hin torba torba nazaabaati likkidee. torba bakka bu'u torba nazaabaati lahaa sab'atu abwaab likulli baabin minhum juz'un maqsuum ja'a. torba azaaba bakka bu'aa quraana keessatti. Torba hulaa azaabaati hulaan azaabaa torba. Okay. So lakkoofsi hulaan azaabaa torba sunillee yoo barbaadde suuraa 15 suuraa hijirii irratti argatta. It's okay. Itti fufi. Torba macaafa qulqulluu keessatti ammootu guutummaa bakka bu'a. Guutummaa fuulnesi jechuudha. Kan inni ragaa anatu si kenna yoo tarii barbaachisee fi tole kana ija torba qaba ka jedhameef ammootu kakuu moofaa keessatti illee jecha guutummaa fakkeenyaaf waldaa torbaa, dha'icha torbaa, malakata torbaa, mallattoo torbaa ka jedhamu jira. Torba ka jedhu guutummaa mul'isa. Isa sanii fi ija torba qaba gaafa torba qaba ka jedhu gaafni tun aangoo mul'isa. Aangoo biyya lafaa waldoota torbanii guutuu irratti waldaa torba hundumayyuu ijaan kan argeetiin jedhu kan hundumaa akkana bakka bu'a. Ka biraa waa'ee jalamaa ammoo macaafni qulqulluun maal jedhaa waan hundumaan nama ta'ee jedha. Waan hundumaan nama ta'e ka jedhu isa caalaa ka biraa kasii dubbisuu hin qabu. Filiphisuus boqonnaa 2 lakkoofsa 6 ka jiru deebi'ee Luqaas irratti illee kan dubbatameeru kunniin waan hundumaan nama ta'e jedhee waan dubbatuu fi akkuma namaa noormaalii nama ta'e gaafii qarachimni tissidii gaafii salphaadha jedhee jechi salphaadha jedhee kanatti aanee tarii gaafii itti aantee fiduudhaaf jettu yoo ta'een alatti kun akkasumatti gaafii salphaadha. Kanaaf bifa akkanuma si deebisaa ragaan jette ammootu kanneen jechuu barbaadeeti hamdii ammuutu kadhadhu dubbadhu. Yesus ija lamaa qabaa ija torba qabaa jette. Akkasimi? Jechuun kii eenyummaan isaa eenyummaa lama si dubbata. Namni hin beektaa akka kanaan dura nallee beektutti waaqummaa abbaa wajjin akka qabu Maariyaamiin dura akka inni ture waaqummaa isaatiin lafa hundumaa arguu isaatiin ija torba ka jedhame kanaanii ija torba liiterali ija torba taane maal jedhee dubbata achirratti dhiifama tana xumura. Liiterali ija torba akkanatti ija asitti torba oduu hin taane hafuurota waaqayyoof hojjechuudhaaf gara biyya lafaatti ergamaniidha. Gara guutummaa biyya lafaatti. Amma naa galee jira amma naa deebistee jirta. Sirriitti amma naa deebiste. Garuutu gaafiin kiyya haatiin mana deebiste kanaa miti. Maaliif jechuu barbaadeeti? An ija ittiin arku meeqa qaba jeensi gaafadde. Okay. Waaqummaa isaatiin gaafsiin jedhu Maariyaamiin dura akka ture waaqummaadhaan ija gana ija sanii kana jennee descriptionii an kennu hin jiru. Sababni isaa lafa hundumaa arga. Gara namate gaafa namate garuu lakkoofsa jaarratti inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hin lakkoofne inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa garbummaatiin dhalatee fakkaatti namummaatiin dhalatee waan hundumaan nama ta'e jedha. Kanaaf lafa kanarra yeroo ture ijoollee lama namaa akka inni qabu jechuudha. Tibees odeeffama naaf godhe ija ittiin argu meeqa qaba Yesuus? Ija ittiin waa argu meeqa qaba? Lafa kanarratti yeroo nama ta'ee dhufe nama waa hundumaan nama ta'e waan ta'eef hayyee mee tole mee lafuma tanatti hayyee samiitti sittiin deebi'aa lafarratti Yesus ija ittiin waa argu meeqa qaba? Normaalii waa hundaan nama ta'e waan ta'eef namni ijuma lama qabaa miree kanuma ka dubbatameeru. Ija lamaan eessarraa qaba? Fuuldura moo duuba qaba? Anillee amma akka ichimni siin jedhe deebii akka isii deebisuuf kiyyaa amdii gaafii gara biraa gaafa fayyadutti naa darbi bilis. Gaafii noormaalii faayidaa qabu darbe amma kun ija duubaa qabamu fuulduraa qabana waan hundaan nama ta'e ija fuuldura waan inni itti deemuuf waan ani waan kana gaafadheef booda irratti siif gala yoo naa deebisaa deemte. Garasitti yoo darbite qajeelaan amma kun waan hin fayyanne nama hundaan nama ta'e sanii miti lukarraa qabamu harkarraa qaba jechuudha. Lakki lukarraa hin jenne ani kabajaa kiyyaa miti kun kabajaa kiyyaa miti luka miila harkan jawwan ija hoddu duubaa qabamoo gama duubaatii qabamoo ija lamaan fuula duraa qabaa jeetiin si gaafadhe. Namni kiyya qoosaan kana caala hin jiru. Wallaahi qoosaa miti yoo sii ta'uu baate deemuu dandeessati beesoo maal jechuu? Tole bakka ishaan amma yoo tarii gaafii biraatti darbitan gaafii si gaafachuu barbaadellee
Gaafii kana maqara jalqaba akkuma qara gaafii gaafatteetti itti fufta jedhee gaafii si gaafadhallee jedhee ture. Ammatti garuu ija qaba noormaalii nama ta'e dhumas hin jedhaaru. Ija dudduuba qaba fuulduraa qaba. Ija waan kana si gaafadheef ani nin beeka. Gaafii hedduu bareedduudha. Gaafiin tana achi inuma nafneewu. Koomaan hin bira darbi, kooman seensi hin bira darbi. Nama ta'eera jennee walii galleerra waan hundumaan nama ta'e jedhee sii kaaseera gara gaafii itti aanuu gaafachuu barbaadutti darbi kaa. Dhiifama naa godinaa deebisee ani gaafii tanarra dabruu hin danda'u. Okay, eshi bakkaati. Anillee amma kana nama ta'e siin jedheera namni bakka nama naan jechuu kee hin dinne ani Yesuus nama naan jette galatoon garuu waan siin jee ija meeqa qaba jennaan lama qaba naan jette fuuldura moo hudduuba qabaan siin jee lamaan eessarraa qaba fakkeenyaaf lamaan san takka namni ija eessa okay ati ija meeqa qabda? Amdi iji kan keessa jira. Ani ijiti jalachuu fuula dura. Bakka akkasumatti akkuma namaatti akkasumatti akkuma fuuldura akkasuma qabate deebisiisi naaf himishi. Okay, ayyee bareedaadha. Yesuus ija lamaanuu fuula duraa qabaami? Okay. Nama ta'e jennee waliin dubbannee irraa beemee itti naan jee haati tana maaliif dhiisita? Lakki waan dheessaaruun qabu barkuun seedii gaafima koomaanii bee akkanumatti ati noormaalii ati wanna jettu waan ta'eef bara. Tole abbasaniimi waan si gaafadheef dubbii tana keessa waatu jira. Ati amman tana waan kana osoon boodarra si hime amma shaadaa qabachuun keenya oolamu. Gaafiin kuni gaafii irra laafaadha. Maaliif jennaan ija fuulduraa qaba moo dubbaa qaba jennaan dubbaa qaba yookaan fuulduraa qabaa jedhama. Akkana gaafiin kun gaafii nama saalfa. Okay, fuulduraa erga qabaate eenyu mee biliyoon si gaafadhu? Na gaafadha. Ija meeqa qabda? Laman qaba. Eessaa qabda fuuldura moo hudduubaa qabda? Fuulduraan qaba. Eega fuulduraa qabaate lamaan tana hunda fuuluma dura ija lamaan qabdaa miti fuuldura arkita moo hudduuba arkitaati? Fuuldura bichaan argaan. Hudduuba ni arkitaa? Hudduuba arguu hin danda'u. Eega hudduuba arguu hin dandeenye uumamaadhaan ala waan biraa ta'uu ni dandeessaa? Maal uumamni silaa hin danda'u akkamitti danda'a? Uumamaan ala waan takka ta'uu hin dandeessu. Makluuquma malee waan biraa ta'uu hin dandeessu. Qaamni ija lama qabu ha fuuldura malee hudduuban argine. By the way waan beeku waan inni dheessisaniif himu waan. Wanti beesoon dheessisaniif himu waan. Wanti beesoon dheessisaniif himu. Kani gaafa Yesuus duddubbeedhaan namni tuqee jennaan eenyuun na tuqe jedhe sanaaf dheessaa jira wallaahi laatim. Sanaaf dheessaa jira bar wallaahi sanaaf dheessaa jira. Ati kunis diigalamoo. Abboo ati kuni ajaa'ibaati. Abboo ati kuni wallaahi danda'amtu ati. Subhaanallah rabbi si haa qajeelu. Waan danda'amtu yaabo. Qaamni hudduuduubaa sabani Adam antumma ya akhi afalaa yatafakkaruun afalaa ta'qiluun afalaa tubsiruun la ilaha illallah أفلا تتذكرون الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هاي سيقال مالك إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب جاء ربنا الآن إن في ذلك وانا مدبني الراس كنا تنخيسا لذكرى قرصات جرجة لأولي الألباب ورق قلبي خيساك ورق لقيا خيساك أبوف قرصات جرجة ربنا الآن سبحانه وتعالى akkamitti qaamni fuuldura malee hudduuban argine waaqa ta'uu danda'a. Walitti deebina inshaallah. Echima. Dhagaan sifaata amma foonii hafuura deebinee jira. Calm down taa'anii.
Kalas amma xiqqoo ishee calm down taanii jira. Nagaa miti? Jira. Nagaa. Ay. Fayyaan kee teenaan kee tabbaqamaadha. Naguma amdi ko. Eeshi. Ni salaatta? Maal jechuudhaan abdii naa Oromeessime. Okay. Ni sagaddaa? Ni sagadaayeen. Meeqa sagadda? Meeqa sagadda jechuun akkam? Rakaa meeqa sagadda? Yeroo meeqa kadhatta guyyaatti jechuu keeti? Kadhaa tana adda baasi. Yaa Rabbi waan kana naa ta'ii san baanu. Waaqayyoodhaaf ni sujuudda moo sujuuddu takkitti tana qofa naa himi. Ni sujuuda. Eessas sujuudda? Lafa kamittu? Sujuuda jechuun maal jechuun beektaa? Konteekistiin hubadheen yoo ta'e Rabbiif sagaduu waan jedhu natti fakkaata. Addateetiin mataa kan kee kanaan lafatti gadi ni goombifamta Waaqayyoof. Baay'ee waan jaalladhu miti hiree amdii ko. Wow, thank you. Aan nama akka keetii das na jaa Waaqayyoof erga goombifamte. Gaafa goombifamte maal jettee kadhatta? Akkittiin kadhadhu guyyuma sana naaf kennama. Yeruman uumaa kiyya duratti jilbeenfadha. Hatte shoo. Yeroo hunda haarayaatu siif kennama. Amma dura sagaddee amma dura goombifamtee Waaqayyoof. Eeyyeen. Okay, ta'amma booda hogguma san siif kennama. Ta'amma dura goombifamte keessatti goombifama amma dura goombifamte keessa maal jettee kadhatte? Maaltu sii kenname? Waaqa Abrahaam, Waaqa Isiyaaq, Waaqa Yaaqoob, har'a Waaqa koo kan taate nagaan na oolchii jedheen ka'e. Bas ati ooluu qofa barbaadde waan biraan jiru? Icciitiin ani Waaqa wajjiniin qabu sitti himuun barbaachisaanitti. Tole, inni sun ilma ni qabaa? Inni kun? Inni ati Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq jettee yaamtu sun ilmoo ni qabaa? Ilma moo? Eeyyee kana maali? Sitti mee maali? Tole, abbaa hoo ni qabaa? Abbaa ni qabaa? Uumataadha kaakuu sitti mee ganama sii deebisee hin barkana. Kun dhumaadha. Hin deebisu kanaan jette sanii. Ni irraanfadhe. Hafuura keessa jiraarraan tana beektaa hafuuraan hin guutamne jira. Bargaatan akkanuma keessattuu kanumaan akkanatti kanumaan gartee akkanatti wanta jiru kana bar kabajaa bar si kabajaatumaan si hojjaa soo jira bar. Amdii ko gaaffii koo garuu gaaffiin qabasiin jedhee ture. Gaaffiidhaan qabu loojikaaliin si gaafadha naa deebista dheedhuma yaada. Eeshi na gaafadha. Amantiitti hubannoo guddaa qabu jedheen yaada. Wallahi islaamummaa keessatti irra xiqqaa namaatiyan akka islaamummaatti irra xiqqishaan. Ani waan takka akka waan wakka allam taqna bil ams akka waan kaleessa wanni takka hin dabrinii jaamee dubbatamu san gartee. Thank you. Islaamummaa keessatti ani xiqqishaadha. Ani wallaalaa gaxaanaadha akka islaamummaatti obboloota meeqa kannaa ol beekantu jira. Ani nan lakkaawinii. Kabaja argadhu. Anis nama akkasiin barbaada beektaa. Nama qarreerra taa'ee waa dubbatu hin barbaadu anis. Galatoomii gaaffiidhaan tarii amantaa kiristiyaanaa kanas yaa'u macaafa qulqulluu kana ni dubbistadheen yaada. Amantaa keettis immoo akkasuma qaxalee dhedhee waan namanuuf macaafonni ati itti amantu yookaan quraanni qulqulluun ati itti amantu kuni rabbi biraa akka bu'e karaa raajii guddicha nabii. Waa tokko cimaadhaan jedhu. Ani hin beeku fadha isaati yoo inni si hayyame jettaani yoo inni si hin hayyamne isumatu beeka. Antiyyaa hin beeku. Tana mirgi guutuu qaba. Wajjin dubbachuuf osoo hin taane iccimaa kosii wajjin dubbachuuf osoo hin taane wama tokko bichaa siin jedha. Gaafii xixiqqaa namni si gaafatu hin deebiftu taanaani amantii kee gaafii xixiqqaa haa ta'u gurguddaa ta'u hin deebisu taanaani
amantichi akkamitti namna hawwatu deemta. Fakkeenyaaf waaqni ati waaqesitu kan abbaa qabu moo kan ilma qabu jennaan ani isiin deebisuu jetteen. Akkasumas ija duddubbaa qaba moo fuulduraa qabaa jennaan isiin deebisuu jetteen. Kana hunda gaafii afur gaafatamtee gaafii afran hunda deebisu jette amantii kee akkamitti itti nama yaamuu deemta gaafii irraa namaan deebifne. Itti fufaa usaaba kiyya. Yaada kiyyan itti fufa kan obboleessa keenya biliyoonitti boodanan deebi'a. Garuu gaaffii kiyyan itti fufa ammaaf hamdiina eeyyamta yoo ta'e. Si eeyyame firiidha obboleessa kiyya kabajamaa. Maalan si gaafadha seetee quraanni qullaa'aa kun karaa raajii guddaa yookaan nabiyyuu Mahammadiin akka dhufe dhugaa baha quraanni kana yeroo baay'ee yeroo dubbattuun argaa karaa isaanii quraanni akka buufame quraanni yeroo garaagaraatti akka buufame yeroo barsiiftu yeroo haasoftu haasaa kee keessaan dhabamuu kana nan hubadha. Kiristaanonnis macaafni isaanii Abrahaam irraa ka'ee jechuun yookaan immoo seera uumamaa irraa ka'ee agar mul'ata Yohaannisitti kallattii garaagaraan akkatti macaafni kun isaan qaqqabe haasa'u. Jarreen kun lamaanuu gammoojjii keessa himatan beektaa jechuun tarii isaan kun toora arabaa kanarra gammoojjii arabaa kana keessaatti lafti isaan jedhan isaan kunis immoo lafuma Israa'el kana gammoojjii Israa'el kana keessatti kan uumaan kun dhaqee isaanitti dubbatu. Yoo teessee ilaaltu macaaficha lamaan isaayyuu tarii akkatiin amanne wanti na godhu yookaan akkan shakku wanti na godhu waaqni kun saayidii qabateetuma jaruma kana lamaanitti qomoodhuma jara kanaa lamaanitti dubbata ture. Gaaficha akka Kanaadaa faa Ameerikaa akka biyya Itiyoophiyaa faa kun jechuun ardiiwwan torbanuu hin jiran ture. Gammoojjuma sana filatee biyyuma sana qofaatti waaqni namatti dubbatee macaafas saba Israa'el kanaa warra Yihuudii kanaaf kennee asii immoo dhufee quraan immoo nabiyyuu Mahammediif ka kenne kuni jechuun waaquma kana xinnoosee macaafonni kun waan xiqqeessan isinitti hin fakkaatu jechuun mandaruma tokkotti hin galchine waaqa kana የሰማይና የምድር አምላክን ወደ አንድ መንደር አልወሰደም። ይሄ መጽሐፍ ወደ አንድ መንደር ወደ የሆነ በረሃ ይቾ ገሞጂ ጥቀሹ ተከከሰት ዋን ፉዳቴ ዜናቹመት ሰበለመሰዲ ጋራ ቱሉር ቀስሞ መንደር ወይ ኬሶ ጅናኔ ነመቶ ኮሊት ቀበቴ ከወሊት ዱበቱ ሂንጎኔ ጋፊቸ ኑቲ አከሰባቲት ኤሰ ጅረቱሬ ኑቲሞ ማሊፍ ኑቲ ዱበቹ ዲዴ ጋፊ ጀዱ ጋፊ ሰተኮፋዳ እንዲ ለመፋን አላህን ዮካን ረቢ ኡማን ደቼ ከናፍ ሰሚ ከናት ጀቴ አቲ አመንቱ ነብዩ መሐመድ ትጋፈሰነ ዱበታ ከንቱሬ ሐራውን ዱበታ ዱቢ ዳቤ ረሞ ሐራስ ዱበታ ጅራ ነብዮታ ካሴት ዱበቱ ቀባ ሐራም ዮን ዱበቱ ተኤ ማሊፍ ዳቤ ጋፊ ከነ ለማና ከና ዴብስቱን በርባዳ በልስቴ ከና ዴብስቱ ሚራ ኬሰቶ እንገሊን ከራስሪ ጋፊን ኮ ከኑ ለማን አምዲ ነጋሙ አምዲ ቶምራቴ ነንደጋ ጋፊን ኮ ደገሰ ዮተ ጋፊን ኮ ከነ ለማኒ ጋፊን ከ ያከና ገለቲ ወልማ ገለቲ ረቢን አብርሃሚን አካ ክርስቲያናት ላይ አብርሃም ራጀል ቀበ ጃሜ ክታብኒ ዱበታ አካ እስላማቲ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሰራቲ ቦዬ ጃሜቲ ቁርአኒ ኢሰራቲ ቦዬ ጃሜ ዱበታማት ኢሳላቹ ለፋ በረሃ ገሞጂዳት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወለካወተ ሸኙማ አብርሃም ኢየሱስ ላይ ይወለካወተ ገማ አዳትን ሸኛ አብርሃም ሙሴ ፊ ነብዮኒ ባኤን ሸኙማ አብርሃሚ ኢልማኑ አባተ ኮቲ ዱቢ ዋቀዮቱን ዱቢ አከሚ ዋቀዮ ፎተኒ መና አባተ ኮ ማገልጭተኒ gandi khanin qabuyi waaqayyoon kun ka Abrahaam duwwa dai sigale ardi dilatana jira sababai kana jira futani sabato koma khanitan ilmanu mabba tokkoti deddeeman kitaba waaqayyooti bi dubbi waaqayyoota mali amrina kana wanjo dubbate obbalesi khay eneti anu gafin rabbi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbate isa ergate qur'aan rabbu fate ergate ربي النبي محمد دبته سن أمله دبتة جرا إنسان دبته نبيوت خاصة نبيوت خرا نبيوت هاتين دبتة جرا وان جو قافت يا أبلي سخين يا خبر جماعة أمرين كاتي تياد دبيت أمرين دبي أكاتي ياد سنيمتي
اوكي تولي مي دبين دبي اكمنان جي الله سبحانه وتعالى قرآن خبجما خيستي ilman Nabi Ibrahim qofa miti. Nabi Ibrahim irraas miti khajal qabam. Nabi Ibrahim ififu lakkaawwate ilma nabiyyootaati. Ilma nabiyyiidhaati. Lakkaawwate Ibrahim ifi isaatiifu. Eenyu? Hortee Nabi Allah Nuux ala nabiyyina wa alayhi salaatu wassalaam. So, akkasi. Rabbiin ol aane خرا نبي إبراهيمينيس حواس سات دبتيج خرا هرتي إلما نبي إبراهيم إسماعيل جامون نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنسان موخت أمرا قولك بيتي قالوا خرا يسحاق إلما إبراهيم جامون نبي يوتبا هرتي ساني خيسا هرتي ربي بلما سينف آني سابا خيسين با إساجين سيقالي أكا قرآنات التيس ربنا الآن سبحانه وتعالى قاف نيم نبي إبراهيم نخدت خدت نبي إبراهيم نكيبل ربنا الآن سبحانه وتعالى أكني في إسخنا أي بس اتهامي أكا إسنتك إسن اتهامي دو ذرياتي وقال ومن ذريتنا قال لا ينال عهد الظالمين لهان يوكا ربي dachii kanaaf samii kana uume jettee ati amantuu fi raajii guddicha yookaan Nabiyyuu Muhammaditti illee Quraana ka jalqaba ka fide isaa Rabbii karaa ergamaa isaa Jibriiliin jettee ka amantu kuni har'a karuma Quraanaa sana dubbatamoo namoota lubbuu qaban nama keessaa namatti ni dubbataa har'a akkuma bara sanaa akkuma bara Nabiyyuu Muhammadiin dubbataa ture sanaa har'a ustaazotatti nu dubbataa yookaan immoo namoota keessaa nama tokko filatee dubbii biraan gahatu qabaa waaqni akkasitti kan normaal kiristaanonni kan raajota jedhanaa jennu konteekstii isaaniin kan akkasitti dubbatu qabaayii gaaffiidhuma jedhudha gaaffiin kun lammataa. Ayyee gaariidha. Sagaleen kee jiraami jamaa? Sagaleen kee jiraami? Ayyee gaariidha. Jalqabatti amma sarara si deebi'as kan jalqabaatii fi akka Quraana keessatti karaa Israa'el bichaa yookaan immoo karaa gammoojjii Arabaa bichaa keessaan dubbatamne siin jedhe. Yoonos Israa'elii miti warra Neenaweeti. Araballee miti. Akkasumas Luqmaan biliyoon ittiin deddeebiin isa deebii isaa fudheera. Gaafattee jirta inshaalatti si darba hundatti si darba. Gidee tokko dhiifama yaa ciccima. Ichima dhiifama. Jarri yoo laalte bar kiiloomeetira 1,000 warra walirraan fagaatee addunyaan kiiloomeetira 1,000 miti kan walirraa fagaatu. Ichima dhiifama. Isa dhiisii deebiin kennaa deebi'eera. Ichima dhiifama. Dhiifama. Gidee tokko dhaggeeffadhu inshaallah. Akka Quraana keessatti nabiyyoonni jara kabichaa keessaa hin argamne siin jedhe. Akkasiin jedhe Luqmaan nabiyyi jedhamee kan dubbatamu Luqmaan intinaadha Afrikaa yookaan immoo warra Kuushirraayi. Luqmaan kan Rabbiin Quraana keessatti isa dubbatee jedhe. Akkasumas kan bichaa osoo hin taane keessa jiraata bakka inni jiraatu kiliirifaayi godhi. Luqmaan eessa jiraata mandara kam keessa jiraata? Ishmee waa tokko fakkeenya sii godha. Gaafa teessuma saanaa himi ani bar Oromoon kuni gidee tokko mee dhiifama dhala. Gaaffii kiyya naa deebista yoo ta'e noor rakkoon qabu gaaffii kiyya deebistu garuu kontekstii ala deemtaa ta'e hin ta'u. Maaltu kontekstii ala maalii deemaa jira waa'ee gaaffii itti dubbatte irraa dubbachaa jira baabaa keessa. Geograafikaliin si gaafataa jira ati immoo karaa biraan ati immoo horteedhaan naa deebisaa jirtu siruma ishee. Nama na Afrikaadhaatiin jedhe Afrikaan bishaan kamaami? Afrikaa biyya kam keessa jiraata? Nama na Afrikaadhaatiin jechaa jira. Waan tokko siif himaa laal biyya kam gidee tokko yaa ichimaa na biyya kam mee yaa ichimaa gidee tokko na dhaggeeffadhu mee. Yaa habeebii kiyya mee gidee tokko. Yaa nama na Oromoo gaafa jennu Oromoon gaafa duraa nama tokko ture. Arrasii deebi'a. Oromoo jechuun gaafa duraa nama tokko ture.
Nama tokkorraayyii namni heddummaatee Oromoo jedhamee waamame malee fakkeenyaaf Oromoon kuushidha. Ijoollee kuush keessatti ijoolleen kuush bakka kana jiraatanii seenaanii waan jiru hin jiru. Ijoolleen kuush immoo bishaan gaman akka jiran beekamaadha. Bishaan gaman akka jiru beekamaadha. Oromoo kuushis gaafa duraa nama tokko ture. Kuush tokkichatti namni ergama noo uummata sana keessatti ergama. Eega uummata sana keessatti ergame ummata sana keessa ammoo eega uummanni heddummaate sanyii sana keessatti akka rabbiin erge maal jedhe walaqad ba'athnaa fi kulli ummaa jedhe fi kulli ummaa jechuun uummatoota yoo saba hunda keessatti jedhee nu dubbata. Kan Luqmaan immoo intina yaani yeroo kuush keessaa ta'u kuush bishaan gamana bakka kuush jiraatillee bishaan gamana. Kanaafuu akka macaafaa miti Quraanni sanyii hunda waa'ee nabiyyoota sanyii hunda keessaa dhufan dubbateera haa ta'u garuu nabiyyoota keessaa kan rabbiin mallam naqsus alayka jedhee dubbateetu jira. Isaan irraa nama maqaa isaanii isaanitti hin dubbannetu jira jedhe sitti hin himnetu jira jedhe yookaan immoo seenaa isaanii sitti hin himnetu jira jedhe. Amma ustaadonni illee dhufaniiru dhiifama inshallah barakadha rabbis naa barakeessu dhiifama ustaadonni waan kiyya inshallah waa'ee abbaa caalee waa'ee Allahan amma ni dubbata amma yoo dubbate eenyutti dubbata kan jedhu abbaa caalee hin dhiisa inshallah. Chima منزل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عيد مبارك. السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والرقبة والرجال هندي كيسن بقجراتني اتفاق بجالي. ربيني نموت تواهن مولي ساي كان جتو إجمانا مني ستوجد من إجماع. أنا تقافتين gaaficha seeraan nan dhageenyootee rasii deebi'amoo nufaana turtan abbaa caali. Dhageera. Karaa shari'aa yookiin higgigaat diniggaagee yookiin seera baasuu hin qabu rabbiin duraan xumure bara kam waan nabiyyoonni saba isaaniitiif dur dhiyeessan hundumaa nabi Muhammaditti hime kan dabalataa immoo nabiyyoonni kaa dura akka addunyaatti biyya hundatti hin ergamne waan ta'eef saba waan ergamaniif itti immoo dabalee addunyaa guutuudhaaf waan ta'u seera akkaataa jireenyaa yoo du'a isaa ta'e akkamitti geggeeffata yoo cidha ta'e akkamitti geggeeffata waaqeffannaa isaa akkamitti geggeeffata lubbu qabeeyyiin akkamitti wajjin jiraata lubbu dhabeeyyii wajjin immoo akkamitti jiraata warra rabbii isaatii wajjin akkamitti jiraata kan jedhu hundasaa duraan afaan nabi Muhammad irratti sallallahu alaihi wasallam rabbiin dubbatee lafa kaa'e waan seeraa lafaati wanti seera jedhamu heeraa fi seera wanti jedhamu ganaa wanti dhufu hin jiru nama kamirrattu garuu moomintoonni waan rabbitti amanan wanta rabbiin isaanitti agarsiisu ni jira yoo jette eeyyee ni jira. Nabiyyummaa wanki raajummaa hanga 46 hanga kanaa kan jiru irraati inni kun amma guyyaa dhumaatti amma guyyaa qiyaamaattu moomintoota warra rabbitti amanan rabbiin isaanitti ni agarsiisa. Inni kunis maalin abjuu gaarii jechuudha. Ruuyaa saadiqaa mul'ata gaarii isaanitti ni agarsiisaa jedha. Kanaaf mul'ata ni qaba namni rabbitti amane. Mul'ata isa kam isattiin mallaqa sassaaban otoo hin taane isattiin waa haalli fagan akka faguu jedhama afaan biyya keenyaatti raajummaa jechuun faguu jedhama afaan naannoo keenyaatti waa raaja waa hin fagaama abbaan ebilus ni raaja abbaan ebiluu ni hooda yoo jedhan hooda faguu raajuu naannoo keenyatti loqoda naannoo keenyaatti isa namni keenya ammoo waa faguu kanatu hin taane mul'ata gaarii argaa waan hojjetu keessatti akka itti milkaa'e wanti sarraa wanti hojjete waan bareedaa akka ta'e wanta bareedaa keessatti waan isa tiksuu danda'u nahnu awliyaa'ukum fil hayaati dunya wa fil akhirah kan jedhu jira quraana boqonnaa 40 lakoo 30 irratti maleektonni guyyaa sadhumaatti himanii biyya lafaa keessattuu jedha biyya lafaa keessattuu nutu isinii wajjin ture waan isin hojjetan irra isin jajjabeessaa mul'ata gaarii isin keessa kaasinii wajjin turre jettu maleektonni ruuhal qudus jechuudha jarri kun ruuhal qudus isaanii wajjin ture jechuudha biyya lafaa irrattu jechuudha kanaafi mul'ata gaarii ni qaba namni rabbitti amane ni qaba
isattiin mallaqa sassaabanii isattiin waaqayyoon itti dubbatee waan akkasii waa'ee keenyatti dubbatee waa'ee abbaa manaa keenyatti dubbatee waa'ee haadha manaa keenyatti dubbatee isheen kun sii taatu ni fuuta isheen kun sii taati hin fuutu siin taatu hin fuutu wanta xibaar akkasiitu hin taane wanta karaa irratti rabbiin moomentootatti akka isaan mul'ata gaarii akka isaan qabaatan abjuu gaarii akka isaan qabaatan rabbiin ni godha. Kun immoo nabiyyummaan yookiin raajummaan nabiyyummaan jechuudha hanga sadarkaa 47 qaba. 46 sana keessaa tokkoon kun moomintoota biratti haftee jirti ammallee. Sagaleen kee dhagahama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaaboo dhiifama guddaa intarneeta kiyyaan irratti dhaabbatee ture isaatu na baase. Ammaan tana sagaleen kee jira? جرا أستاذ حمدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. intarneeta kiyyaan irratti dhaabbatee na baase. Wallahi garaana gubee abbo tij. الرايفة تميرة أما الرايفة تميرة. Abbo na buuso yaabo. Wallahi garaana gubateetiin dafee aaree ammaan tana laal. Hanquma deebisuuf qofa gartee jeetiin dafee jiibii takka hidhadhee fiigaa dhufe akka gartee ni miliqee naaniin jennee. Yaa warri kaafirri waan jobbee waan fadhan jaanii. Amma hin dhagama. Amdi ani siini jedhu abdi. Sagaleen kee jira jo. Injira sagaleen keessan injira dubbadha. Wallahi kiristaanni yoo fedhe barni miliqee nama anjatti bargeeti. Okay. Abshiru injira. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دفع أنجا خدمت جيبا. اتماخية ربنا الآن سبحانه وتعالى ilmaan nabi Israa'el ilmaan nabi Ibrahim qofa miti kan inni ergate kan inni ergate qabeenyatti kannate sunno qabeenya jechuun tawxiida isaatti kannate ergaa isaatiin hawaasatti erge no isa qofa miti laali rabbiin nabi Allah Nuh alayhi salaami ergate نبيوت آدم إندورة نبيوت بعيدا تجر آدم إنجا استغفر الله نبي إبراهيم إندورة يجوغي نبي إبراهيم إندورة نبيوت يدوجر سيقالي نبي إبراهيم الراهيمتي أكس نبي إبراهيم الراهيمتي ربي قرآن ساخ بدما غيستي وان كان قدي فقيسي جبيسي نوهمي gosa Israa'el qofa miti dhageeffadhu bareechi saba Israa'el qofa miti saba Israa'eliin dura saba jiranillee gosa Israa'eliin dura gosa jiranillee hunda isaaniitu kan rabbiin nabiyyi keessatti ergaa isaa gartee nabi Muhammadin dura sallallahu alaihi wasallam Yesuusin dura Muusaan duraas hatta Daawidin duras Ibraahimin duras نبيوته هدوتو جر خناف ربنا الآن قرآن خيستي وقانو هيمو سورة فاطري آية سورة صدمي شنة فكاتا آية ديدمي في أفررت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أمني تقلن كان أخي كتشيسان إساخيستين إرقامين إنجو إسرائيل كفامي أمة إسرائيل كفامي أمة من أردي تنرتي أمني تقولين كان أخي كتيزان تخيزتين إرقامين أبداً ما انجروجي نو غوث إسرائيل كفامتي سبت أقولون فاتوكمتي نو سن بربيتي ناتو خرر ربيتي غرو إسرائيل نالتيس أمة ورنجر أمة جام ورمولين أمة فرنجيلي سمت سبني أمني تقولين كان أخي كتيزان
duba isa keessattiin ergami hin jiru kan jiru qur'aana rabbiitiitu nu hime jechuudha. Dabalatan rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa kabajamaa gadi fageessinee haa ilaallu suuraa Ra'ad suuraa 13 ayata 7 irratti akkana jedhee nu hime rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'ala. ولكل قوم هاد أمة شفافو قچلچان خخرا قچل خراق سري رتي إسان غرسو نجرجي خخرا رتي إسان قچلچو سيغالي أمة شفافو تناف جچون إرغما بايتو إرغم إرغما كن هندي سبا إسرائيل قفا خيسامتي سيغالي سبا إسرائيل قفا خيسامتي سبا هدو ربين الآن أمته هند خيسا قاچلچان نمجرا جچو بربادي توقو إني تيانو نبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة صدومي سدي آية أفرتمرتي هوغاني في نوهيم ربين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أبا إيرخيسني را تكو إيرخيسني تيمتي ولكن قروا موتها جنو جيل ربي سبحانه وتعالى رسول الله إني برئرقم ربيتي وخاتم النبيين دوب النبيين أمرا في قول بيت لا الدقوق قال إذا قرت أمرين قطسو خد مجرشا جتشو دقوق خصدر كادان هنگفت آلو جتشو مما سيقلي دبينتون مما كم جد ياي ما في لاخي يفدبي تنرتي كم جد إذا هنگفت قرتي آلو قرو قطسو مجرشا دقوق إذا بوديرو هنجم يلم بيتك عمري دانيز كان ملي صدر كانسا يا ولد مال جي أكان سيهمو سيد ولد آدم من سينجابس أشرف خلق الله وأول شافع وأول مشفع ولا فخر قفان سينجا ولواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر آدمي أفيمتي خوني بيخي الله سبحانه وتعالى قريب قوفتا إلمان آدم ياي سيد المرسلين جتشو قوفتا ور ربي برا إرقمانيتي إسا بوده هنجره نمني رب نبي محمد بوده صلوات ربي وسلامه عليه نبي برا ندفا يو خجع متاتي إنسون إفيف إفتنين بيخيو أبان في الرجة إفن دندمو Oromoon jecha tokko khitaaba si fuula hanqana hanqas boqonnaa hanqana ayata si barbaadata akki jette Oromoon nama furraa qabaa jaan memma kamin je namni yoo si fiige namaatu sirraa qaba yoo atimman ofii keetii ofii fiide eenyu sirraa qaba نم تقص سر راخ أبو جب أنا نبي جيدا تكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي برج رجنان نمني دبين تنافاني باتي أبا في جته دبين تم تسانما سلا نبيين إسبود خن جرات تاتي الله سبحانه وتعالى قرآن خبدما خيستي وما أرسلناك إلا كاف للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا وما أرسلناك يا محمد وعليك وعلى آلك الصلاة والسلام برواس أرجنا إلا كافة للناس إلمنا ما خنا قوتت ولما قلت شوف إلمنا ما تف ملئ دنينا إتات ربيتين حالتاتي gammachiisaa jannata rabbiitiin haala taateef malee irra baay'een namaa waan kanan beekan je dabalataan rabbiin ol aane suuraan biyaa keessatti akkas jechuun nu hime ayata 7
Meekam jebeeta waan kana qabadhu iccitii miti. Hafuuraan alattuu siif gala waan kana sirri qabadhu. Islaamummatti yoo amanuu baatte yoo shaadaa qabachuu baatte wanni kun sumaaf gala. Atuu siif gala sirritti sii gala. Maal jee wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lilcaalamiin. Yaa Muhammadaw alayhi afdalu salaati waazika tasliim. Gara laafintii caalama addunyaa tana guutuudhaatiif malee waasin erginee jee. Obboleesso nabiyyiin isa booda jiraachuu dhabuu isaa milkeeta si himumeen. Tokko nabiyyiin hin jiru, raajiin hin jiru, rasuulli hin jiru. Si himuu imaama thaqalayn dhumatee jira khalas. Imaama thaqalayn inni imaama dura bu'aa ulfaatoo ganda lamaaniiti. Meema kamiin jee? Ilma namaa tahee hila hanga garriin afuufamtuu kan Nabi Muhammaditti ergamaa rabbii tahuusaa sallallahu alaihi wasallam itti amanee Nabi Muhammadin hordofin hanga garriin afuufamtuu yoo amanuu baate Nabi Muhammaditti jannata shuruuf kan argu. Ilma namaa qofaami jinniin jinniidha haga garriin afuufamtuu ilmoon dhalattuun jinnii tokko yoo Nabi Muhammaditti amanuu baate shuruuf kaa jannataan arkitu. Wassalaam. Fixan Nabi. Amdii galatoomi kabaja argadhu. Eebbifan amma booda yoo shabakaan na baasuu miti haa na fannisu. Amdi. Wayyee ichimaa koo. Guddaa galatoomi anillee deebitee akkasii arguufanii agayyaana yeroo fudhadhee si eegaa ture. Awoo wallahi awoo galatoome atillee wallahi galatoome. Wallahi si jechaan ol fiigee gaffiigee bilbila kana gidaaraan dha'u jee yaaboo akkaan ta'u dhabee bas jiibii takka qofa hidhadheeti yeroodhaaf jee hanguma deebisaa tana si deebisu jee inni baqatee naan jaan jee wallahi fiigaa dhufe. Dhiifama garuu. Ati lakki maalummaa akkasiillee nama qabu miti kaayaa'u namni biraa akkatti hubachuu danda'aati nama eenyummaa akkasiillee waan hin qabneefi akkasitti illee xiqqeessee nama silaaluu miti ani rakkoon akkasii mudate bareetumani obsaan si eegee amma ammoo sa'aatii 2 walakkaatti bakkan deemuu qaba. Guddaa naaf galatoomaa abbaa caalii kabaja argadhu mana kee keessa sa'a 2 akkasan ture ulfaadhu guyyaa gaarii rabbi si wajjinaa jiraatu. جزاك الله خيرا جزاك الله للإسلام بس مو أنت يا أخي أتقلتهم يا تلي إجماع بركة ربي سيقولوا إجماع ميتا كابلا دواسين جدو سقافي متي إجماع نخوته Jira. Ichima waan isin jedhu ichima. Oh. Adobboleessa kee hangafaati Oromoo safuu ni qabdi. Ichima hangafni du'aa nama eebbisa miti. Nama eebbisa baay'ee nama eebbisa. Siin eebbisa eeyyeen siin eebbisa aamin naani jetta waan ofii jaaladhuun si jaaladha. Maaldaan jettee amdii koo. Siin eebbisa akka obboleessa hangafaatti aamin naan jetta. Piriinsiipiliin ittiin ameen jedhuun qaba. Piriinsiipilii koo ittiin buutu yoo ta'e ameenan siin jedha. Waa takkaa keetti ittiin bu'u. Ani suman eebbisa. Na eebbisi. Rabbiin ni danda'a waan ofii fedhu siin haa fedhu. Islaamummaa mi'ooytuu tana rabbi halawaa isiidhaa onneetii keessa si haa buusu. Mee aamin jiru. Waumaa fi jee. Amiin. Amiin. Galatoon. Aboon har'a na gammachiiste khalaas. Amiin na jalaan jettu seefitta. Amiin jette. Never. Maashaallah tabaarakallah. Amiin jee jira. Islaamummaan definitioniin islaamummaa illee normaal sirriitti waan hin beekuufi baay'een rakkisu ameen jechuun. Ani mana amantaa koo keessatti illee lafa itti ameen hin jenne waan hin qabuuf waan akka kana baay'ee.
akkas rabbi barakaa si haa godhu nagaan deeme bakka jirtutti rabbi si haa tiksu nu du'aa isii kadhannaa gammachuudhaan nu deebitaa guyyaa gaarii rabbi si wajjin haa jiraatu fayyaa ta'a abbaa caaliitti ergaa kana naa dabarsaa inni biizii ta'eera natti fakkaata gaafa hunda waan ani jaalladhu qajeeltoon jaalladhu tokkoon dubbadhaani ala takka mana keessanitti namoota nama arrabsan oliin galchiinaa koomentii keessatti illee namoota nama arrabsaniin hubachiisaa nuti iddoo addunyaan kaleessa jirtuun jirru waan umurii keenya madaalu kiristaanonni immoo waan macaafa qulqulluu keenya madaalu obboloonni keenya amantaa islaamaa hordoftan immoo waan quraana qulqullaa'aa sana madaalu waan sadarkaa ammarra jirtan at least attituudiin beekumsi naawoloojiin iskiiliin isin qabdan ekspiriyaansiin isin qabdan waan madaalu qofa godhaa namoota kana madaalleen immoo keessa keessaan nuuf barsiisaa lafti kun lafa nuti itti wal arrabsinu lafa nuti itti wal ceephaanu lafa nuti itti wal xiqqeessinu akka hin taaneen eeggadhaa mana kiristaanotaas gaafan seenu kanuman dhaamaa piliis kana qofaa irratti naa hojjedhaa abbaa caalii guyyaa gaarii rabbi si wajjinaa jiraatu nagaatti. barakadhu wallahi galatoomi obboleessa keenya maashaallah namni tokko taa'ee waanuma namni jedhe kana yoo namarraa fudhatuun yookiin namaa deebisuun bareeda. Abbaa caalii yoo na dhageettan. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkasuma ani dhaamsiin an dhaamuun barbaadu dhaamsa gabaabaadha. Abbaan caalii lena dhagaan jedhee yaada. Namoonni. Salaamu alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Agaan jiraasa. Wallahi waasha. Eidkum Mubarak jedhee jira. Ani wanni asirra dhaamuu barbaadu namoonni beekumsi isaanii gayaan taane ima haasofnaa fi akkasuma immoo dhageettii argannaa yookiin hordoftoota arganna jedhanii namni mana bananii beekumsa malee gamana mana bananii waa'ee kanarraa ol seensisanii diin arrabsiisaa jiran nama kenna. Kayoo gaafii tokko gaafatanii gaafii san deebisuu hin dandeenye. Ka immoo forofaayila kana uffatanii akkasuma immoo namoota hin taane ol naqanii diin kana deebii isaa dhabanii akka waan diin kun deebii hin qabne akka waan diin kun abbaa hin qabne kolfisiisaa jiran gastii gamaa gamanatti banatanii warra kana odoo seera itti nuu gootanii namoota nuti beeynu dura bu'oota garee shahaadaa kanarratti immoo dhufanii asuma jala ta'anii deebii fi akkasuma haasawa asit deebi'u caqafatanii baratanii jira. Namni immoo beekumtii argachuuf jecha kuun illee achin mana banatee kuun illee asin mana banatee waan kanarraa yoo haase namoonni kun immoo warra odoo argan jallatan waan ta'eef dhufee yoo inni gaafii gaafate gaafii tokko deebisuuf hin danda'u. Gaafa gaafii kana wallaale immoo akka waan diin kun deebii hin qabnee godha. Sadarkaa diin kanaa gadi buusa. Sadarkaa ummata beektotaa kanaa gadi buusa. Waan fedhanii yoo taphatan haa taphatanii. Garuu waan kanaan taphatuun baay'ee tokko na gaddisiisa akka mataa kiyyaatitti akka baazarriititti waan kana osoo nuuf laaltanii manni nuti beeynu kaleessallee mana agoodha rabbiin anaa fi haa jedhuuni isaan oolaayinii bichaa irratti osoo hin ta'in nama ooflaayinii irratti illee lafatti illee dalagaa jiru osoo waan kana tartiiba itti nuu gootanii bakka jiruun haada itti nuu suruurtanii hin jedha inni lammataa abbaan caalii tiifii fakkaattota isaanii kuni qooda rabbi namaa qoodu malee qooda namni namaa qooduu miti. Waman ahsanu qawlan mimman dacaa ila Allaahi wacamila saaliha. Wallaahi wanni kanarra bareedaa man jirre qoonni kanarra gaarii man jirre qooda nabiyyanaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam waggaa hagasii itti waamaa ture qooda ammallee akkasuma nabi Ibraahimiiti. Qooda guddaa rabbi isiniif qoode lafaa fi oolaayina irratti illee waan ofii jaalate rabbi isiniif kenne akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam bi'an yaadiya Allaahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humuri naam yoo wajhii rabbiitiif kan taatu taate yoo qeebaltiin rabbii ka keessa jiraattu taate nama tokkocha yoo sababa saniin ka qajeelu taate yaa ahla yaa bareede waa tole. Wallahi waan bareeda rabbi isinii kenne itti nuu jabaadha kan akka kiyyaatiif kan fakkaatota akka kiyyaa osoo manuma akkanaa kana dhufnee koppiliinkii goonee taap goone
as jalaa beekumsa arganne beekumtii arganna jenne gastii hambaa seenne garee shahaadaa kana warra beekumsa qaban kana diin kanallee saalfachiisuu dandeenya. Namni 521 kana sagalee kiyya kana yoo dhageettan nama mana banatee nama pheenxee ol naqee diin keenna arrabsiisu ka deebii diin keennaa ta'uu hin dandeenye ka akka waan diin keenna deebii hin qabne garanattillee gastii banatanii waan kanarraa haasayani waan kana biraan naagayaa jedha. Akkasuma immoo raamsi kiyya gabaabaan kana yoo ta'u namni gaafii qabu dhufanatti fakkaate garasi deebi'a isiniin jedha yoo carraa itti na deebise itti deebi'a yookiin immoo asumarra isinirraa gabaabsa abbaa caalii waan kanarra nu hojjadhaa amma ijoollee mana daafaan addaftutu mana banate ayyasuus geetaa miti jettee barreeffattee achi jala dhufaa inni arraba itti wanni jedha isiinu kajaajoftee kan laabboftee warra achi jala jiru san amantaa birootuu qabsiisaaran beekumsa malee mana banatte ka kanaaf jedha galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بارك الله فيكم